Mobaayilii 39 yookaan 60 jettanii warreen gaafattan hundi keessanuu komentii teessan asirratti deebisiniif taa'een isinii waraabe. Fakkeenyaaf mobaayilii 39 isii tana akkasuma mallee kan 60 illee jira. Kan 60 itti fayyadamuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf kun mobaayilii 60ti. Mobaayilii 60 fayyadamuu dandeessan garuu warreen libaaraa fi zeen tolaa isiniif hojjeta. Akkasuma immoo warreen istiisii qabdaniis istiisii illee akkasuma tolatti isiniif hojjeta. Fakkeenyaaf istiisii bara 2022 bakka kanatti tolaan hojjeta. Zeen bakka kana mobaayilii immoo 60 yoonii fi as buufattan asitti isiniif fayyada. Kan 60 irratti warreen fayyadamuu barbaadan. Warreen ammoo tolatti fayyadamuu feetanii akkasuma jawwiilleen ni jira. Yaaqoo kayyoo kana garuu namni qabu waan jiru natti hin fakkaatu baay'inaani. Yoo qabaatteen itti fayyadamtan mee zeen irra keenyee halaallu zeen isuma kanarra haatan. Akkasuma dalagee jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune obboleen tiyya jirra jirtu isiniif injaadha. Akkasuma nageenyi dagatamuu hin qabu. Mee appilikeeshiniin kuni ni hojjetu moo hin hojjetu kan jedhamu sooshaal miidiyaa itti fayyadamnu seennee walumaanuu laallee fakkeenyaaf yeroon TikTok isin garsiisu liiviidha isin garsiisa. Liivii yoo hojjechuu baate appilikeeshiniin tokko liivii yoo hojjechuu baate gonguma hin hojjetu. Eega liivii hojjete immoo dandeettii gahaa qaba. Akkasuma YouTube gaseennee halaallu. YouTubeis akka hojjechaa jiru ni gartanii hordoftoonni tiyya kabajamoo yeroo hundaa wanni isin dhammadhu yoo as dhuftan YouTube gadaa oroodha. Subscribe godhuu hin dadhabina. Akkasuma immoo appilikeeshinii halli ammaan tana gallaqisa takka duran gallaqisa waan ta'eef like godhuu hin dhabina. Like godhuun keessan na jajjabeessa gara fuulduraatti akkaan hojjedhu na dirqisiisa waan ta'eef like godhaan isin injaa warreen like gootan guddaa galatooma. Be'eef duuba deebinee hogguu irra dhaamsine appilikeeshinii kana hojjechuu jiramoo kan biraa fayyadamu akka isinitti waliin fakkaanne dhaamsee yeroo achi deebi'u ni hojjetu moo hin hojjetu kan jiru YouTube irra eegallee halaallu YouTube duraan ifaa ture amma walumaa galattuu akka maru ni argatan jeeyyaadha. Hordoftoonni tiyya kabajamoo viidiyoo kana hogguu irraa fayyadamtan akka namoonni biraa irraa fayyadaman share waliif godhaa isinin jechaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinu nagayaan naaf tura. Viidiyoo kana bannee irra deebinee halaallu appilikeeshinii kanaan hojjetamaa jiraachuu isaa akkana hubachuu dandeessanii. Akkasuma irra deebinee hordoftoonni tiyya kabajamoo viidiyoo kana irraa fayyadamaa ta'a jechaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinu nagayaan naaf tura.